Ayyee saayinsii waliigalaa kan kutaa 8ffaa deebii gilgaala boqonnaa tokko jalqaba yuutuubar irratti kan inni isinii gallakkise suni koomentii yaada jirurraa akka isiniif hin mul'anne hubadheetan ture. Kanaaf irra deebiidhaan bifa ifa ta'een akka isinii mul'atutti hamma danda'amu tokko isiniif dhiyeesseetiin jira. Yawgaa deebisaadhaatu jira gama kanaanii gama gaafiitti yoonii fudhufnu ammoo gaafiin takkaffaa maal jetti meeshaan hamma hoo'inaa fi qorrina wantoota safaruuf gargaaruu maal jedhama jedha. Hamma hoo'inaa akkasuma qorrina wanta tokko kan gargaaru safaruudhaaf meeshaan gargaaru teermoomeetira jennaan gaa akkuma deebi'a isaarraa hunoo argitan jechuudha. Inni lammaffaadha deebisaan asitti jiru jalqaba irratti gaafiin maal jira temperature daree tokko 25 degree celsius yoo ta'e gulantaa faaraanaayitiin yoo ibsamu meeqa tahaa jedha iddoo kanatti jechuudha. Kennamaan asitti jiru degree celsius dhaan nu kennamee jira celsius dhaatu nu kenname garuu gara faaraanaayitiitti akkamitti ibsama kan jedhudha gaafiin bakka kana jiru. Gara faaraanaayitiitti yommuu jijjiirru otoo hin jijjiirin dura foormulaa qabnuutu jira asii jechuudha. Foormulaan nuti qabnu general formulaan jechuudha. Kana temperature degree Fahrenheit dha walqixanii ta'a 9.5 baayisu temperature degree celsius ida'u 32ti. Temperature degree celsius dha asitti 25 degree celsius nu kennamee jira. Kana booda bakka kana buusanna jechuudha. 9.5 baayisu temperature degree celsius 25 jennee ni buufanna baayisu ida'u 32ti. Kana booda ni salphisna. Bakka kanatti 9 jala 5 jedhee baayisu 25 isa jedhu kana ni salphisna jechaadha. 5 meeqa takka kun 5 meeqa 5 jechuudha. Kana booda 9 baayisu 5 jala takka jechuudha. 9 5 yoo baayisnu meeqa 45 jechuudha. 45 jala 5 takka jechuun sanuma plus goona gaasitti ida'uutu jira fuuldura isaatti wanta ta'eef jechaadha. Ida'uu meeqaatu jira 32tu jira. 32tu jira. Kana yommuu walitti daanu unoo 45 ida'uu 32 meeqa tahaa jechaadha. Wanni inni tahuu 77 degree Fahrenheit tahaa jechaadha. Asitti 77 degree Fahrenheit tahaa jechuudha. Kuni deebisaa isa lammaffaati. Kuni deebisaa isa lammaffaati. Gara gaafii sadaffaatti yoo dhufnu guyyaa tokko magaalaa Finfinnee keessatti safarri temperature 8.6 degree Fahrenheit dha ture jedha. Safarri kuni gulantaa seelii yommuu ibsamu gulantaa seelii sheesiitii yoo ibsamu meeqa ta'a waan jedhudha. Kennamaan as jiru Fahrenheit dha. Gara seelisheelitti yoo ibsinu akkami jechuu isaati. Kana akkuma gaa deebisaarraa isiniif ibsee jirutti gara Fahrenheititti yoo ibsinu kunooti. Gara seelisheelitti jechuudha dhifama wajji. 80.6 degrees Fahrenheit gara gulantaa seelisheelitti yommuu jijjiirru we have some general formula akkuma isa jalqabaatti general formula qabna. General formula jiru kuno kana temperature degree celsius walqixanii ta'a 5.9 hammattu keessatti temperature degree Fahrenheit minus 35 jedha. 5.9 hammattu keessatti temperature degree Fahrenheit dha asitti kan kennamee jiru 8.6 degree Fahrenheit jechuudha. Irrisu 32ti bakka kana buufachuu jechuudha. Sana booda temperature degree celsius walqixanii ta'a 5.9 baayisu yommuu kana lamee walirraa irrisnu 48.6 arganna iddoo kanatti. Kana booda 5 baayisu 40 fi 5 kana fuudhee 48.6 baayisnee hiruu meeqaati hiruu 9 goona. Hiruu 9 yommuu goonu wanni nuti iddoo kanatti argannu meeqa? Iddoo kanatti
wanni nuti argannu gaafa 5 fuutee dhibbaa 48.6 baay'isnee sagalee yeroo hirroo iddoo kanatti wanni nuti argannu meeqa 27 degree Celsius arganna jechaadha. Kanaaf deebisaan isaa 27 degree Celsius jennaan jechuudha. Gaafii isa afraffaa kana biratti ans deebisaan as jira. Gaafii isaa yoo dubbisnu bishaan haayilaandii duwwaa tuqaa 5 liitirii ta'ee miiliitira meeqa ta'a jedha. Liitiriidhaan nu kenname gamma miiliitiraatiin yuunitii liitiraatiin meeqa ta'a kan jedhu bira yoo geenyu 0.5 duwwaa tuqaa 5 liitirii gara miiliitiraatti meeqa ta'a yoo jedhu kuno dura yuuniticha ni jijjiirannaa jechaadha. Tokko liitirii 1000 miiliitira yoo ta'e tokko liitirii asitti jechuudha. Tokko liitirii 1000 liitira yoo ta'e duwwaa tuqaa 5 liitirii meeqa ta'a jennee mallattoo kanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Isa kanatti kana booda tokko liitirii criss cross waan baay'ifamu jechuudha. Inni kuni kana baay'isa duwwaa tuqaa 5 liitirii ammoo 1000 miiliitira baay'isa. Takka liitirii baay'isu waa'in walqixxee ta'a duwwaa tuqaa 5 liitirii baay'isu 1000 miiliitira. Yaan maal ta'a jechaadha iddoo kanatti waa'ee kana kophatti hambifachuudhaaf jecha jala tokko liitira jennaani asinis jala tokko liitira. Tokko liitiraan dhaama wanni hafu waa'eedha. Waa'ee walqixxee ta'a yuunitiin as jiru kuni kanaan ni bada liitiraan badee jechuudha. Duwwaa tuqaa 5 baay'isuu dhibbaa jechuudha. Duwwaa tuqaa 5 baay'isuu dhibbaa. Tuqaan tuni yommuu asii baatu asii 0 takka dhaama. Tuqaan kun asii alatti ba'uudhaaf duwwaa tuqaa 5 jedha. Tuqaa kana fuunee alatti yeroo baasnu gaaf gara alaa baasnu asii 0 takka dhaamsina jechaadha. Sana booda 5 ta'e jechuudha. 5 baay'isuu dhibbaa meeqa? 500 miiliitira ta'a jechaadha. Miiliitira ta'a jechuudha. Kuni gaa kuni maali? Yoo gaafilee afran hojjedhuuti. Kan ammoo deebisaa filannoodha. Yoo filannoon gaafilee seegilanuu dalageetan jira. Dalageetiin isin tuqutee jira. Gaafiilee armaan gadi shallagi isa jedhu kana isa gaafii takkaffaa qabeen kiubii dheerinni isaa 1 seentimeetira ta'ee meetiraan meeqa ta'a jedha. Asitti deebisaan isa kaanii gaafunoo gaafin shanaffaa aadha, gaafin jaaffaa baadha, gaafin torbaffaas baa, saddettaffaan daa, saglaffaan daadha akkuma isin argitan kana. Ammoo kitaaba riivaritti gootanii dubbistanii bakka rakkoo qabutti sirreeffachuu ni dandeessanii yoo komantiin jiraates nu barreessadha. Gaafii kurnaffaa sanarratti 1 seentimeetirii kuubiin qabeedhatti meeqa ta'a yommuu ta'u yoo jedhu maal goona 1 seentimeetirii kana fuutee si'a 3 baay'isna waliin baay'isna jechaadha. 1 seentimeetira baay'isuu 1 seentimeetira baay'isuu 1 seentimeetira kiubii. Kuni sadee yommuu wal baay'isu 1 seentimeetira kiubii ta'a. Soo qabeen isaa meeqa ta'a jechuudha? 1 seentimeetira kiubii ta'a jechuudha. Gaafii lammaffaadha. Fageenyi wanna fageenyi barreeffama saayinsaadhaan kaa'ame tokko fageenyi hammana meetira hammana ta'e tokko barreeffama saayinsaadhaan yommuu barreessinu gabaabsinee jechuudha meeqa ta'a jedha. Eessaa kana takkaa fi 5 jidduu tuqaa godhanneeti chiikaana kana. Hisaabnee 0.15 achi jiran kana maal goona gara lakkoofsa saayinsaadhaatti jijjiiree barreessina. Fakkeenya 15 jedhee duwwaa meeqa jira? Takka 2 3 4 5 6 7tu jira. As 15tu jira. Kana booda tuqaa takkaa fi 5 jidduu galchina.
asa jechuudha. Maaliif jennaan lakkoofsi saayinsaawaan mala saayinsaadhaan yeroo barreeffamu diijitoonni jalqabaa kuni tokko haga 9 ta'uu qaba wanta ta'eef jecha tokkoof 5 jidduu tuqaa galchina. Tokkoo fi 5 jidduu tuqaa galchina. Iddoo kanatti 15 tuqaa jedhamee kaa'amuu hin danda'u because bakka kanatti lakkoofsi jalqaba kanatti argamu kuni meeqa ta'uu qaba? Takkaa haga 9 ta'uu qaba waan ta'eef jechuudha. Sana booda takkaa fi meeqa jidduu galchina? Takkaa fi 5 jidduu galchina jechuudha. Tokko tuqaa 5 jidduu galchineeti achi hisaabna kana. Tuqaa kana asirraa tuqaa achi jidduu irraa kana kaafnee hisaabna jechuudha. Takka 2 3 4 5 6 7 8 akkasitti ba'a jechuudha. Sana booda takka tuqaa 5 baay'isu 10 paawarii 8 meetira ta'a jechuudha. Gara lakkoofsa saayinsaadhaan yommuu barreeffamu akkanatti barreessina jechuudha. Kana barreeffama jechuudha. Gaafiin 12ffaan sanduuqa kiubii roga 100 miilimeetiraa fi hanga ammoo 270 giraama qabuuf rukinni isaa meeqa jedha. Rukina nu gaafachuu jira. Qabees nu kanneeti qabeen kun miilimeetiraan jira hangi ammoo giraam meetiradhaan jira. Maal nu gaafate iddoo kanatti rukina nu gaafachuu jira. Rukinni akkuma beekamu asitti maaltu jira? Kanaatu jira jechuudha. Rukinni walqixanii ta'a maa irra vaadha? Maan giivin maasidha hangi kenname kun ni jira. Qabeen 1000 seentimeetira kiubiidha jechuudha. 1000 seentimeetira kiubiidha qabee jechuudha. Iddoo kanatti seentimeetiratti jijjiireeti. Iddoo kana seentimeetiratti jijjiireeti. Meegaa isin agarsiisa. Asitti 100 tunuu kanname 100 miilimeetiraatu iddoo kanatti tunuu kanname jira qabee jechuudha. Gara seentimeetiraatti yommuu jijjiiru akkamitti jijjiire? Bakanatti tokko seentimeetira tokko seentimeetirri walqixanii ta'a 10 meetira yoo ta'e jedha. Akkuma jalqaba gaa asitti isin agarsiisaa jiru yoo ta'e dhibba nuu kenname kana jechuudha. Dhibbi miilimeetirri meeqa taha jedhee iddoo kanatti mallattoo iyyaatti fayyadamuudhaan ni dandeenya. Kana booda mallattoo kiroosii baay'isuudhaan argachuu dandeenya. Tokko seentimeetirri baay'isuu 100 tokko seentimeetira baay'isuu 100 miilimeetira walqixanii ta'a iyyaa baay'isuu 10 miilimeetiraati. Kana booda iyyaa keenya kana kophaatti hambisuuf jecha jala 10 miilimeetira jala 10 miilimeetiraati asiinis jennaani. Miilimeetiraan kun kaansel daayirektii wal godha kan wal dhaamsa jechuudha. Kana booda yuunitiin kunillee wal dhaamsa. Tokko seentimeetira baay'isuu 100 ta'a. San booda takka seentimeetira baay'isuu 10ti as 0 takka 0 takka waan dhaamtee jirtuuf 10. Kana booda maal ta'a jechuudha? Yaan keenya iddoo kanatti yaan keenya meeqa ta'a jechuudha? 10 seentimeetira ta'a jechuudha. 10 seentimeetira ta'a jechuudha. Kana booda 10 seentimeetira qabeen kiubii isa kana gana isa kana yommuu kuubii jira jijjiirrugaa isa arganne kana gara kuubii yeroo jijjiirru 10 kiubii yeroo goonu meeqa ta'a qabeen suni 1000 seentimeetira kiubii ta'a jechuudha. Erga kana jijjiirree booddee directly gaafii gaafatamne bira deebina. Rukinni walqixanii ta'a hanga irra qabee ta'a. Kana jechuun hanga jechuun 270 giraama. Akkasuma qabeen ammoo 1000 seentimeetira kiubiidha ture. Zeeroon tuni 0 tana wal dhaamsiiti. Zeeroon tun 0 tana wal dhaamsiiti 27 jala dhibbaati. Sana booda 27 gaafa dhibbaa ferro duwwaa tuqaa 27 giraama irra seentimeetira
kiubii ta'a jechuudha. Seentimeetira kiubii ta'a. Kana booda yuunitii waltaa mataa isaa qaba. Rookenni yuunitii ittiin ibsamu qaba. Yuunitiin inni itti ibsamu giraama irraa meetir kiubiidhaan ni ibsama. Kiiloogiraama irraa meetir kiubiidhaanis ni ibsama. Isa kana gara giraama kiiloogiraama irraa meetir kiubiitti yommuu jijjiirru isuma kana dhibbaan baay'isna. Sana booda maal ta'a 270 ta'a jechaadha. Kana yoonii fi kumaan baay'isnu meeqa ta'a jechuudha. Yuunitii waltaawaan yommuu ibsamu 270 ta'a jechuudha. Duwwaa tuqaa 2 baay'isuu kumaa gootee kanan argatta jechuudha. Gara yuunitiitti waan jijjiiramuuf gara yuunitii waltaatti yommuu jijjiirru jechuudha. Kanaaf amma isiniif xiqqoo ifa taa'ee inni mul'ata jedheetan amana. Nu hordofuu keessaniif galatoomaa yoo ammallee kan rakkoo qabaatu ta'e komentii nuuf godhaa. Hedduu galatoomaa hedduun isin galateeffadha. Yoo yaada qabdan kallattiidhaan dawwaluu akkasuma yoo komentii barreessuudhaan bakka rakkinni jirutti nuuf ibsaa hamma tokko fooyyessuudhaaf ni yaalla jenna. Jajjabaadhaa subscribe like shares gochuus hin dagatinaa. Akkasuma namoota obboleewwan keessaniifis share godhaadha. Haga walitti deebinu gaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.